Akkan godhu dhabee yaanni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaanni kiyya gareef hin galle caalaansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu nagumaa nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii maal isinii qabadhee dhufe yoo isin fakkaate gorsa yookaan yaada xiqqoo tokko hedduu kana ni beektanii qorri hammaatee jira bakka hundaayyuu qorri hammaatee jira haala malee qorra kanaan immoo namni hedduuni kasala qabsiisanii kasalli akka mana keessa oolu yookaan immoo isaanumtu kasala qabsiisanii kasala oo'ifatan jechaadha. Ani duraan kasalli Itoophiyaa qofatti waan oo'ifatamu si'a asittiin se'u garuu asittillee hin oo'ifatanii haa ta'u garuu kasala oo'ifachuun bareeda ta'ee miidhaan kasalaa hoo maalii jennee yaaduu qabna. Fakkeenyaaf amma dheengadduma dhiyoo kana qaxaritti ijoollee lamaatu du'e jedhani sababa kasala nama lamaatu du'e jedhani. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa osoo nutti hafee wayya maaliif jennaanini namni du'u mannaa qorri sun akkasumatti itti qorri sun macheem lubbuu hin baasu akkasumatti osoo hafee isaanii wayyaa. Yeroo baay'ee immoo Itoophiyaattis ta'ee waa'ee kasalaa kanarraa ni dubbatanii fakkeenyaaf duraan Itoophiyaatti jechaadha ni yaadadha maatii mana keessaa bakka tokkotti fixe jechaa kasalli kun tolchanii osoo hin qabsiisin ol seensisan jedhanii bakka tokkotti fixe. Amma fakkeenyaaf erga kasalli hagara nama fixaa biyyatti illee beeyne maal goonaa asitti qabsiisnee oo'ifan nama ijoolleen sun malaa rabbumatti itti qaddare malee akka biyyatti nama fixu ni beekan kasalli Itoophiyaa keessatti yaanii ni beekamaadha bakka nama hedduutu dhumaa kasalaan garuu isaan maaliif akka qabsiisanillee hin beeku. Kun sirrii miti namni tokko of eeggachuun dirqama isarratti isiniin jedhaa. Immoo subhanallah lubbuun tuni akka itti baatuu fi bakka itti baatu rabbuma qofaatu beeka wallahi alazim. Nama hedduun isaa biyyaa nagaa bahee fayyaa guutuun bahee biyya ormaatitti lubbuu isaa dhaba. Namni hedduun immootu biyyuma isaa keessa taa'ee jiraachuu dadhabee lubbuu isaa dhaba. Waa hedduutu jira jechaadha. Kanaafuu namni biyya ambaa jirtan wallahi rabbii gaditti hamma tokko of eegaa. Hamma tokko namni tokko bar of eeguu qaba. Yoo karaa xiyyoos haa ta'u yoo waan fedhillee ta'u haa ta'u of eeguun barbaachisaadha. Of eegaa isiniin jedha. Inshaallah immoo sanii gaditti rabbiin nu haa taasisu. Akkaska inni biraa mootu maal isin fakkaate yeroo qorraa kana warri Arabaa hunu daffaaya jedhan tokko qabani. Isin birattoon akkasii jira. Nu bira hin jiru baay'ee jiddaa gasunda qorri gannanamu hin jiru. Ni qorraa garuu mukeeffa malee rafuu hin dandeenyu. Haga sundaa miti. Yani baqqaan jiraa mire qorra jiddu galeessati jecha. Malee akkasitti qorraa gaannanamee akka malee qorraa maalii jedhanii maal jedhan sanii alhamdulillah hin qabnu. Warri immoo qorra akkasii isaan qabdanii rabbiin isin haa taasisu kasala hin qabsiisina isinitti afwayya kasala qabsiisanii kasala oo'ifatu mannaa qorri sun isinitti qorraa bulee isinitti qorru wayya wallahi akkasan obboleewwan kiyyaa baay'ee namatti dhaga'ama. Namni tokko biyyarraa ba'ee maatii ofirraa ba'ee yoo biyya ambaatitti sanuu osoo dhibameetu taate maatiin isaa dhibameeti jedhanii hin dhibamsiifatanii osoo hin dhibamin akkanumatti yoo gara fuula rabbii deemu wallahi namatti dhaga'ama baay'ee namatti dhaga'ama. Inshaallah ka rabbiin kan yaa godhu yaa rabbi taararamu jechuuf illee hin beekne kamaal akka ta'anii warri du'e akkasii namni akka dhakaa dhufaa kasala qabsiifadhee oo'ifata jettee warra guutuu nurraa fixini of eeggannoo godhi. Wallahi baay'ee nama sodaachisa kasalli kun. Yeroo tokko adaamatti mana obboleessa abbaa kiyyaatitti ijoolleen obboleessa abbaa kiyyaa jirti ammallee intalli isaanii ta'ee rumte jirti ilmi isaanii ijoolleen isaanii sadii heesiyyuu obboleewwan tiyyaa haadha tiyyaa walitti ta'anii akkanuma kana jechaadha. Adaamatti kasalli sirriitti hin qabanneedha. Kasalli sirriitti hin qabanne waan sirriitti qabate se'anii ol galchanii
yoo isaan ol galchanii aaree edaa inni jara hunda affanee warra maatii manaa hunda affanee subhanallah haadhati jabichatu dhaga'ee achi aayyoonii ala gabbaasee ganaa ofirraa wanni jedhee ijoollee hunda ganaa hirribaa kaasnee jedhani akkasitti qilleensa alatti gadi baasnee irraa galee baay'ee ukkaamsee jedhani wallahi ani waan hagana hunda nama miidhuu natti hin fakkaatu garuu amma nama miidhaa isaa hubadhe irraa of eegaa isiniin jedha warri kasalaa yeroo baay'ee kasala irratti ijoolleen teenya faanti gadiin hedduun isii kasala irratti lukkuu mashwii kana hojjetti foon kabaaba kana hojjetti rabbiin isin haa teessu baay'ee ani waan akkasii kana hin qabu si jammara sittillee alatti hojjetamu bakka biraatitti foon iyyuu yoo qalame bakka biraatitti qalamee jaahiza ta'e nu bira dhufa yoo akkasis ta'e ta'uu ni malee isin garuu eeggannoo godhuu qabdanii fakkeenyaaf ijoolleen amma alatti waa xabbastanii waa maal gootanii wallahi michiin alattuu aslan of eeggachuu qabdan isin akkas isin jedhu obboleewwan kiyya wallahi dhifama isinirratti hammammadhe arabni qabeenya Oromoo yoo mammaaku arabni mana isaanii diiganii jaaraa jiran diiganii isiniin jedhu akkamiin fakkaate manuma nagahaa kana gubbaa girgiddaa kan diiganii bifa haaraatiin jaaran subhanallah nama waa qabu waan akkasiitu hojjeta isaan mana kana kama nagaa kana girgiddaa irraa gadi qotanii irraa diiganii mana bareedaa tokko jaaranii namni yoo qabaatee yoo malleen irra taree homa arguuf godhaa namni biyya keenyaa mana jaaratu dadhabeetiniini rakkata jecha akka irraa diigame moodii gudhiisate namni biyyaan baammoo karabbiin itti bal'ise akkasitti tokko diigee tokko jaara jecha rabbiin nullee qabeenya akkanaa nuuf haa kennu qabeenya ittiin sadaqannu qabeenya ittiin mana keenya jaarrannu rabbiin nu haa kennu inshaallah obboleewwan kiyya wallahi namni tokko biyya akkatti ba'u beeka malee akka biyyatti galu hin beeku jechaadha rabbiin nu haa teessu rabbiin nagaan haadha abbaa keenyatti nu haa galchu kaleessa akkuma tasaa subhanallah wallaa kana jirtu mucayyoon warra soddaati warra maaraa kana dheengadduma ijaazaa baatee dhufte kamsa deemtee qidaamee jimaata deebitee torbaanii 15 deemtee subhanallah deemtee nagauma gaayidhaayixee hin dhufne achumaanii duutee nun jedhanii duutee isiin ittuma subhanallah bilbila siit irratti yoo jedhu bar duutee nan jedhanii akkana jechaadha namni tokko umrii dheeraa qabaan nama caalaa maali jedhee uflachuu haadhiisuu ammas immoo namni tokko guyyaa du'u hin beeku wallahi guyyaa du'u hin beeku du'a tanaafuuf qopheessuun bareeda an fakkeenya hubbiletti kenna kana dheengadduma sumaa wajjin nyaannee wajjin dhuunee wajjin taphataa turre har'a garuu isiin eessa jirti deemte jecha mana isii ka irraa galuun hin jirre akkas obboleewwan kiyyaa rabbiin kaatimaa nu haa galchu ammas immoo rabbiin inshaallah akhlaaqa keenya nu haa bareechuu nama yoo dubbatu waan gaarii dubbatu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha namni akhlaaqa tolee namni yoo haasa'u tasgabbaa'ee waan gaarii haasa'u waa tole jechaadha namni yoo haasa'u akka arge waa arge haasa'u namni akhlaaqa hin qabne wallahi rabbiin isa balleesse rabbiin akhlaaqa keenya nuuf haa tolchu rabbiin nu haa qajeelchu isiniin jedha dhifama viidiyoo kana irratti sagalee waraabi malee viidiyoo biraa waraabne maaliif jennaanini yeroo iyyuu viidiyoo waraabu dhiisati wallahi yeroo daa'ima kiyya bira gattaa'u dhabe warri dhiiraa fakkeenya fi dhufanii hunoo kana ka manni jedhanii waa uraniin kana sibiila turru jedhu san isa san ufa ganama qabatanii dhufanii galgala ishaa irratti nu biraa deeman ishaa irratti immoo adoonii tartee lixxee galgala saniin jaafee qabadhee suuqa deemuu hin barbaadu inni silaan jaalata akka dararamnetti inni gadi na baasi jedha ani immoo gadi sin baasu jedhaan inni gadi wallahi alazim alhamdulillah macheem yalfal
hundumtuu wanti nu biyyaan baatti taare kun hunduu gaaf tokko darbee rabbiin nu gammachiisuuf jira. hundumti isaatu inshallah maal jettee mucattiini faasikaan suni mucaan akkasitti tan xabaararee jennaani sakkam jette kuskusmi jetteen ከዛን ኩዝኩዝሚ የናኒኒ ማል ጀዴንኒ ተበረሬ ወጀዱ ጋፈካኒ ነመ ሂንዶ ጎጉራ ዋምተ የቴን ነመ ኩርሲ ከነረ ታኡመለ አኒሌን ሂየቲ ዳየቴን ሞ ነምኒ ሐረከ ቀቡ ጉራ ቀቡ ኢጀ ቀቡ አፋን ቀቡ ሂየ ሰንጀ ደሙ ጀቴ ባይና አጃይብ ሲሰማቱን አጃይብ ሲስበይተኒ ዴቢሲቲ ነመ ኤሳ በኤሳም በይኔ ነመ ማሉማ ኤሳም በይኔ akkasitti muramteefi falmiteefi dubbatteefi ani baate wallahi baay'een si dinqisiifadhe nulleen nama akkasii nu haa godhu nama uf bira dabarsee lammii ufiitiif yaadu rabbi nu haa godhu yoo nama akkanaa ciccimaa arganii nulleen hin cimanna maaliif jennaanini namni akkanaa kuni namni gaariin kuni ijoollee dubartoota mana arabaa dalayduuf fakkeenya guddaa ta'uu qaba. Hai sedin jada ifama gudda wallahi sa'atin kun sa'ati hirribati silam sa'ati me qabetani sa'ati shan jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa kan keessa sa'ati 11 ma gochuun hin danda'amu ka bariite osoo akkanatti ta'e nuti rabbitu nutti dhiite bariite galata rabbii guddaa alhamdulillah guddoon fayyaa qabaachuudha namni fayyaa qabu waan dhabe hin qabu akkasitti nu aneeyyuu rafaa jira wal keessa dhaya ma gochuun hin danda'amu ka ma gochuun hin danda'amu yaa obsuma jaala akkasana beleewwan kiyya ani viidiyoo daqiiqaa 18 irratti taasoo dadhabe wallahi yaada jaabe seenan gaaf tokko sin dagattu abshir hadha jaafitti gaafa biyya galte kana hunda misirreessita abshir ማሚት ያልፋል ሁሉም ነገር ያልፋል የማያልፍ ነገር ምን አለ እዚህ ዓለም ላይ ምንም አለ ሆቦሎ ተኪያ ገርሰው ማልፋዳ ያው ሙጋሲኒ ወራውስ ገሩ አመት እኮ ያኒ ተከተከ ከሳይን አድገተን ጎርሳ ወሴት እንትንም ዲሳ ሲኒንጀዳ ናፍቀለቶ ማልፋዳ ባይ ወያ ጋሪ